Hello, hello, obbo Taayyee. Akkam nagaa bultanii fayyaadha jirtanii? Nagaa bara bilbilee isin dhabe hujiin biizii isin godhe isin hujiin isini baay'ate biizii isin godhe hin argamtanii. Mee pirojektii irratti hojjedhu naan jettassanii. Mee akkamitti irratti hojjedha? Mee akka itti nama qindeessu qeerroo qindeessinu mee maalirra ijjanneetiniin qeerroo qindeessina mee nuuf himaa akka itti qeerroo qindeessuu dandeenyu mee nuuf kaaya. Doktor Maraaranii arsii sii komandoo keessaa warra miilaan yaadu malee warra mataan yaaduun qabu jedhaatii akkasitti uummata dogongorsiisaa jettanii. Doktor Maraaratu asiin dura akkas jedheetiniin uummata sii komandoo kana arrabse jechuudha. Dhageenye maa dhageenye osoo arginu osomaa arginu osomaa dhageenyu. Wanni tuni kijiba jenneetini wanni jenne akka keessan kanatti namni dhugaa jirtu nu himu hin jiru. Soba seeneyyuu nu haga isinirraa dhageenye haga isinirraa dhageenye nuhuu iyyaafannoon isinuu obbo Taayyee jedhanii isaa namni pirojektii gartanii akka itti KFO balaaleffatan akka itti gartanii Maraaraa balaaleffatan namni beeku isa gaafadhaa isatu isinii hima. Akkasitti pirojektii kanarra dalaydanii ittiin galii argachuu dandeettan jedhanii akkasitti nu eeran. Ani amma dura hoogganaa qeerroo ture. Hoogganaa qeerroo ture amma gartanii namni hunduu na bira pirojektii gugurdaa irra jira. Dalagataa jira namni maal ani wanni hin dalaganneefre hin dalagadha. Hin qindeessani qeerroon ana harka jira. Ana harka jira siniin jedha. Uummanni keenya duraa waan kanaan ka gubate akkamitti Maraaran akkana nuun jedha jedhanii gaafa amma asiin dura inni dhufe sanuu uummanni fayyaalummaa qaba hin irraanfate. Amma achi luka takkaan hin dhaabatu siniin jedha. Hin dhaabatu luka takkaan nu keessa. Nu keessa hin dhaabatu hin balaaleffanne. Maarree amma nama tokko fakkeenya namni reewaa hiixatu malee harki qullaan fuulan ibsu jedhanii amma an qeerroo kana gartanii keessaa wanni jechuu fi waadaa hagam hagamiin seenaaf ree 500 haga 700 hayyee adiisi 300 argannaan hin hiriira siin jedha. Ufillee naafxanyaa afaan Oromoo baratte nu keessa jira. Naafxanyaa afaan Oromoo baratte ka uummanni Oromoo ta'uu fi ta'uu dhabuu isaa addaan hin beeknetu nu keessa jira. Kanniin ijoollee kanniin qindeessina. Kuni hojii kenna miidhiisi. Hin dhaabatu amma achi luka takkaan nu keessa. Arsiin miilan malee mataan hin yaadu nuun jedhee dhufaa nu keessa. Taate obbo Taayyee walii galle amma hangaasan fooqii ijaarrataa jira huma kanaan kabiraa hoo Mustafaa jaarraa jettani isallee amma lafti kennamaa jira. Ayyee sida warra duraan ala taa'ee liivi moo naayivii maaliin haasaa jedhan tokko isaan nu maal kana akkasii maarree maanguddoonni illee maanguddoota jette maanguddoota maal godha isaan illee qindeessaa hayyee hin hafanii dhiisi. Maanguddoonni kana argataniiti maanguddoonni waan buna ofiitiin xuuxan argatanii jennaan wanni wayii gaabii wayii irra buufnee jennaan abbaa gadaati ittiin jennaan hagasi karaa qabatan siin jedha. Haawwotiin maa hin gaafatin ka haawwotii birriin dhibbi gahaadha. Guutte ta
guutte eeta abbaa warraa irra hin jirre eeta abbaa warraa irra hin jirre gartanii baadiyaa keessa gartanii ta hujii hin qabne ta abbaa warraa irra hin jirre ta qarqaarsa hin qabne tanniin birrii dhibba dhibbaan walitti hin qabasiin jedhaan si'uun kasarsu baay'ee kalaas maarree olii gallee hin argita yoo kaafaawwan ammaa achi nu keessa dhaabbate hin dhaabbatu nu keessan balaaleffanna aanaatu sitti agarsiisami nagaa naa ta'e botaayee kiyya akkaataa waa hundaa tarsiimoo waa hundaa isinumarraa hubataa deemna ka maal isin abbaa haqaati akkasii maarree fayyaa taa hujii walitti deebina hayyee nagayatti sareen na nyaate kaafaa'oon mataa malee miila malee mataan hin yaaddanii ummata kennamu amma qeerroo fi qarree hiriirse maal amma tana viillaa takka ijaarrachuu qaba hay natti haafu oromummaan qilee haa buutu maal jennaan garaa kiyya kana goge kana guuttadhee jennaan maal godhaani oromummaan garaa kiyya oromummaan maali oromummaan halayya haa buutu oromummaa jedhe haara ani gurbaa jawaar arsiidha jedhan sanuyyuu yeroo gabaabaa keessatti ka isaan rakkisisan ani amma hin ajjeesisa yeroo gabaabaa keessatti tarkaanfi yeroo gabaabaa keessatti hay maal qeerroo amma hiriirsami hin argita garaan kiyyaa fi ani viillaa ijaarrachuu duwwaadhaan oromummaan kiyya kanarratti ni hojjanna botaayyee wajjin akkana nagaatti hin argita